kanatti akka dhiyaannu nu godheef abbaa keenyaaf galata dhiyeessinaa. Galanni baraama bara baraatti isaaf haa ta'u. Kadhata godhameefis guddaa galateeffannaa. Qorannaan keenya inni hadhaa ingiddii guyyoota lakkoofsifnee har'a boqonnaa 12 biraan baaneerra wangeela Yohaannis boqonnaa 12. Boqonnaa 12 keessatti waan bareedaa baay'ee ilaalleetiin jenna. Akkuma boqonnaa 11 keessatti kaleessa waan seenaa Alaazarii akkamitti akka isarratti seenaa hojjete ilaalleetiin jenne. Har'a immoo boqonnaa 12 keessatti ammas Alaazarii wajjin wal qabatee kutaa lammaffaa isaa itti fufeetiin jedha jechuudha boqonnaa 12 keessatti. Maariyaam maal akka goote itti ilaalleetiin jenna. Mee maqaa Waaqaatiin jalqabna. 12 tokkorraa akkana jedhee jalqaba. Ayyaaneffamuu Faasikaa guyyaa 6 jiru Yesuus Bitaaniyaa iddoo Alaazar ture dhaqe. Inni yeroo Yesuus warra du'an keessaa dammaqse ture jedha. Inni isa Yesuus warra du'an keessaa dammaqse ture. Eenyu? Alaazar. Gar iddoo Alaazar jiruutti dhaqe. Guyyaan kun ayyaaneffamuu Faasikaa 6 jiru. Achi iddoo sanitti gara iddoo Alaazar jiruutti dhaqe. Achi irbaata qopheessuuf Maartaan in ergamte. Alaazar garuu warra isa wajjin maaddiitti dhiyaatan keessaa tokko ture jedha. Okay, asirratti hojiin Maartaan maal godhaa turte? Affeerraa qopheessuudhaaf, nyaata qopheessuudhaaf hojiitti qabamtee turte jedha. In ergamte ture. Lakkoofsa 3 irra dubbiin Maariyaam yemmus urgooftuu dibata makaa hin qabne hidda biqiltuu gati jabeessaa naardoos jedhamurraa kan hojjetame akka walakkaa litirii kan ta'u fuutee miila Yesuus lachuu dibde. Rifeensa mataa isheetiin haxoofte. Manichi immoo foolii urgooftuu sanaan hin guutamee jedha. Urgooftuun naardoos isheen qabatte kun makaa hin qabu jedha asirratti. Makaa kan hin qabne. Gati jabeessa qulqulluu naardoos kan jedhamu cabsitee miila isaa irratti kan jedhu kaleessa yeroo laalaa turreetiin jenne boqonnaa 11 yeroo laalu 11 lakkoofsa 2 irratti Maariyaam kun ishee gooftaa urgooftuu dibdee rifeensa mataa isheetiin miila isaa haxoofteedha jedhee waa'ee Maariyaam yeroo dubbatu argina 11 keessatti ilaallee turre lakkoofsa 2 irratti. Maal goota jedha? Hin cabsite jedha. Hin cabsite. Cabsitee miila Kiristoos irratti gadi naqxe jedha. Manni muluun maaliidhaan guute jedha? Fooliidhaan guute jedha. Keessi keenya gaafa cabu, gaafa eenyummaan keenya guutummaatti cabu, fooliin keenya nutti miti nama biraatti urgaa. Maariyaam maal goote? Hin cabsite waan qabdu fuula isaatti. Gaafa cabsite jette ulfina ishee kan ta'e rifeensa isheetiin miila Kiristoos maal goote jedha? Haxoofte gadi jette. Olmaa inni isheedhaaf oole ka beeku ishee duwwaa. Namni biraan beeku. Waan qabdu miti. Jireenya ishee dabarsitee Kiristoosiif yoo kennite gammachuu garaa ishee ibsachuu hin dandeettu turte. Waan qabdu garuu fuutee maal goote? Miila Kiristoos irratti cabsite. Manni guutuun maal ta'e jedha? Fooliidhaan guutame jedha. Foolii urgaate. Foolii urgaate. Kun qaamaan waan cabeedha. Hafuuraan eenyummaan keenya maal jedha Macaafni Qulqulluun? Warra onneen isaanii cabetti Kiristoos maalidha jedha? Dhiyoodha jedha. Warra onneen isaanii cabsanitti Kiristoos dhiyoodha jedha. Isaanitti dhiyoodha jedha. Kanaaf eenyummaa ishee cabsitee yookiin mootuu urgooftuu qabdu cabsitee fuula Kiristoositti miila Kiristoositti akkuma isin dhitte nus Kiristoosiin fuuldura gaafa dhadheetiin jenne waan qabnu onnee keenya kan qabnu tokko Kiristoosiin fuulduratti maal gochuu qabna? Cabsuu qabna jechuudha. Gaafsan nama onneen isaa cabe namoota naannoo isaan jiratti eenyummaa isaa hubata. Gaaf onneen keenyaaf Kiristoosiin fuulduratti cabe Kiristoos nu fayyisa. Eenyummaan keenya namoota ollaa keenya jiranitti ifa ta'ee mul'ata jechuudha. Bartoota isaa keessaa tokko Yihuudaan namni biyya Keeriyooti. Inni isa qabsiisuudhaaf jiru ture garuu kanarratti urgooftuun kun meetii 300tti gurgurame maaliif warra hiyyeessotaaf hin kennamne jedhee dubbate. Waa'ee maaliiti kan hin dubbataar? Waa'ee maallaqaati. Waa'ee gatii urgooftuu saniiti. Maariyaam garuu dhimma gatii saniitii miti kasii qabdi. Dhimma ulfina isii gaddeebiftee Kiristoosiif kennuu duwwaa. Okay. Yoo 300tti gurgurame asirraata meeqatu keessaa deebi'a? Birrii meeqatu deebi'a?
Soddoma miti? Inni kan inni barbaade yoo 800 gurgurame meeqa argata ofiis? Soddomni isa bira dhufa ture. Sababni isaa inni maallaqa qabdu waan ta'eef. Qarshii qabduudha waan ta'eef. Achi keessa maal godhuu barbaadeeti jedha. Hatuu barbaadeeti jedha. Har'a yeroo baay'ee waa'ee dhimma asiraanni baay'ee murteessaadha. Kan kooti kan Waaqayyo jedhe tokko sanbataa kun immoo maalidha? Asiraata. Kan kooti jedha Waaqayyo. Kana Waaqayyoof deebisuun nuuf dhimma fayyinaa wajjin kan wal qabatedha. Sanbata kan eenyummaa waan Waaqayyo maal godheef kan kooti jedhee qulqulleesseef Waaqaaf abboomamuu kenna mul'isa. Asiraata illee deebisuun kanaaf mul'isa. Garuu yeroo tokko namoonni lallaban ispeeshaalii warroonni geggeessitoonni yeroo waan kana lallaban namoonni akkamitti hiikkatu maallaqa kana ofii isaaniitiif waan maal godhaniif jiru. Waan oolfataniif waan barbaadaniif kana yeroo dhufan waa'ee asiraataa barsiisu jedha. Yeroo ani fi kooti iddoo baradhu turetti Haramaya Yuunivarsiitii yeroo turetti waa'ee asiraataa luboonni dhufanii hin barsiisan. Ofumaa barsiifni dargaggootuma barsiisu. Waldaa naannoo keenya jala jiru keessaa jechuudha. Akka Haramaya Yuunivarsiitii asiraata akka kafalu jiru. Waan hagana kafala haganatu eeggama jedhama. Yeroo baay'ee marsaa lammataa deebifnee kafalama ture. Maaliif namoonni birrii 100 argatan 10 qabatanii dhufu. Barattoonni jechuudha. Namni birrii 100 argeef birrii 10 dhufanii asiraata kennu. Maalidhaaf? Dhugummaa waa'ee asiraataa waan baraniif. Amma kanas jechuu barbaade Yihuudaan wanti waan kana barbaadeef adhallee waan kana kan raawwatan baay'eetu jira. Yihuudoonni baay'eetu jira adha. Nama baay'ee waldaa keessatti birrii asiraataa akkas godhee, birrii asiraataa akkana nyaatee, birrii asiraataa akkana balleesse waan jedhan dhageettanii beektanii? Waan si dhiifne waan baay'ee wanti iddoo adda addaatti dhageenyu jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Har'allee Yihuudoonni maaliif jiru? Kan qarshii waaqaa, kan qarshii waaqayyoo akka tajaajilaaf kennamuuf mana isaatti ka'e dhimma ofiitiif kan oolfatan. Waan isin dhiifne maallaqa waldaadhaaf walitti qabamu yoo barbaade isa keessaa iyyuu jijjiirachuu, isa keessaa birrii isaa iyyuu jijjiiruun gaarii miti. Nama tokkotu ture kan agadhaa ragaa ba'u doktorii wayiiti yeroo turre qarshii qabaa ture. Waan isin dhiifne yeroo tokko qarshii ispiilii walitti qabsiise qarshii waldaa. Walitti akkasii maxxansee kaa'a. Yoo dhufe irratti barreessaa, yoo birrii takkatti illee baate irratti barreessa. Birriin kun kanaaf baheera jedha. Qarshii qabaa amanamaa ture agachiinu biraa eebbifamu waggaa 4 bira ture. Nama jechuu barbaadeeti maallaqa waaqaaf walitti qabamu kennaaf jijjiirra yoo ta'e adda namni hundinuu eenyudha jechuudha? Yihuudaadha. Yihuudaadha. Kanaaf Yihuudaan waa'ee eenyummaa ishee isa cabee oduu hin taane kan inni irratti xiyyeeffate maallaqa walitti qabamu irratti xiyyeeffate jechuudha. Kanammoo hiyyeessotaaf ho'ee miti jedha. Hattu waan tureef jedhe malee korojoo horii isaanii isa baatu keessaa hin fudhata ture jedha. Maal waan tureef akkas jedhee? Hattu waan tureef. Namoonni amanamoonni yeroo baay'ee waa'ee maallaqaaf yeroo baay'ee qarshii deebisaa, maallaqa deebisaa, lubbuun haa baay'atanii, namoonni baay'een haa amananii, namoonni baay'een haa cuuphamanii, miseensa haa ta'anii yeroo baay'ee kan jedhaman baay'een dhugaadhuma lubbuu fayyuuf dhimman yoo ta'e baay'een garuu maallaqa deebuuf lakkoofsa namaatiif baay'ee kan dhimmanis jiru. Kana Waaqayyo nu haa oolchu. Lakkoofsa torbarratti akkana jedha. Yesuus immoo ishee dhiisi guyyaa awwaala kootiif na qopheessuuf urgoofticha keessee yoo jedha. Asirratti Kiristoos maal dubbate? Raajii dubbate. Raajii dubbate. Yeroo Kiristoos awwaalame gaafa jimaataa urgooftuu isaanii bitatanii Maariyaam fa'aatii deebi'an. Yoo deebi'an sanbanni maal ta'e? Hin seene. Kanaaf guyyaa sanbataatti akkuma seerichaa maal ta'an jedha? Hin boqotanii oolan jedha. Gaafa dilbataa ganama gaafa isaan dhagaan Kiristoos maal ta'eera? Ka'eera awwaala keessaa. Gaafa dilbataa gaafa jalqaba torbaanii gaafa isaan dhagaan. Kanaaf urgooftuu san maaliin Kiristoositti maal hin goone? Hin dirre miti. Garuu guyyaa har'aa kana gaafa cabsitee miila isaatti qopheessu Kiristoos maal jedhe? Awwaala kootiif maal na godhaatti jedhe? Na qopheessuuf jirti na qopheessite maaliin godhe? Yesuus immoo deebisee ishee dhiisi guyyaa awwaala kootiif na qopheessuudhaaf urgoofticha keesseoo jedhe. Kanaaf utuuba carraa guyyaa san qabaatte qabaachuu dhabaatte guyyaa biraatti carraa hin qabdu ture.
Kanaaf obboloota koo yeroo godhuu qabnutti waa raawwachuu qabna. Yeroon sun darbee jennaan deebinee carraa akkasii argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Namoota hiyyeessotaaf yeroo hundumaa of biraan argattu hangaruu yeroo hundumaa hin argattanii jedheen Kiristoos. Ani yeroo hunda isin wajjin hin jiru warroonni kadhatanoo yeroo hundumaa isin wajjin jiru. Warroota hiyyeessotaaf kennuu dandeessu. Hangaruu yeroo hundaa isin bira hin jiru isin biraa fudhatamuu jiraata. Du'uuf jiraata. Maariyaam har'a garuu yeroo qabdutti maal goote carraa Kiristoosiin urgooftuu dibuu ofiitti fayyadama. Ija namootaa oduu hin laalin. Namoota akka Yihuudaa ishee tuffatan oduu hin laalin. Namoota maal taatee cabsiti kana jedhu oduu hin laalin. Namoota akkamitti rifeensa isheetiin gajjittee miila isaa haxoofti jedhu oduu hin laalin. Ulfina ofii lafatti gadi mattee eenyummaa ofii dhiiftee Kiristoosiif fuulduratti ulfina isaaf qabduuf gammachuu fuula Kiristoositti yeroo agarsiiftu arginee hin jenna jechuudha. Kanaaf nullee Kiristoositti dhiyaachuudhaaf jalqaba eenyummaan keenya salphachuu qaba. Ulfinni keenya gadi deebuu qaba. Ulfina kanuuf kennu samiidhaadha malee namaa miti kanuuf nuuf kennu. Sagalirratti Yihuudoota keessaa namoonni sonaan baay'een Yesuus achi jiraachuu dhaga'anii yommus Yesuus duwwaadhaaf otoo hin ta'in Alaazar isa inni warra du'an keessaa dammaqse ilaaluudhaaf achi dhufan. Yommus luboonni warri hangafoonni Alaazar immoo ajjeesuudhaaf murtoo godhatan. Maaliidhaaf Alaazar ajjeesuu barbaadan? Du'aa ka'e. Waan du'aa ka'eef ragaa qabatamaa Kiristoos raajii hojjechuusaa. Yeroo Alaazariin du'aa kaasu Kiristoos maal jedhe? Dhibeen kun boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 4 irratti Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee haafuuf miti. Ulfinni Waaqayyoo akka mul'afuufi ilmi Waaqayyoo ittiin akka ulfaatuuf malee du'aan kan isa ga'u miti jedhe. Kanaaf Alaazar achitti argamuusaa Kiristoosiif maal ture? Ulfina ture. Ragaa qabatamaa Kiristoos raajii hojjechuusaa ture. Sababiin isaa immoo Yihuudoota keessaa baay'een isaaf jedhanii dhaqanii Yesuusitti in amanu waan turaniif. Ragaan qabatamaan Kiristoos uf biraa qabu eenyu ture yeroo sanii? Alaazar ture. Alaazar akka du'e beeku akka immoo Kiristoos du'aa ka'e beeku jechuudha. Kanaaf maal gochuu barbaadan jedha Macaafni Qulqulluun. Alaazariinis ajjeesuu barbaadanii. Kiristoos du'aa miti. Kaleessa yeroo Kiristoosiin namoonni baay'een duukaa bu'anii Kiristoosiin maal gochuuf walii galan jedha? Ajjeesuudhaaf walii galanii jedha. Kiristoosiin ajjeesuudhaaf walii galanii jedha. Har'a immoo gaafa Alaazar inni du'aa ka'e achi isaan gidduu deddeebi'u eenyuun ajjeesuudhaaf walii galan? Alaazariin ajjeesuudhaaf. Alaazariin ajjeesuudhaaf. Ila yoo Kiristoos seenaa keenya jijjiirre boqonnaa 9 keessatti illee waan tokko laallee ture. Yeroo namichi jaamaa ta'ee dhalate namichi kun cubboo hojjetee oduu hin taane maatii isaa cubboo hojjetee oduu hin taane eenyu irraan ulfina akka argatuuf jedhu. Waaqayyoon ulfina akka argatuuf. Gaafa inni fayyee namichallee maal godhan? Tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa baasan. Har'as Alaazariin gaafa Kiristoos du'aa isa kaase isallee ajjeesuuf maal godhan? Barbaadan. Yeroo hundumaa Kiristoos eenyu akka ta'e namoota beekan garee isaanii maalitti ta'a? Ajjeesuudhaaf barbaada. Tokkummaa isaanii keessaa waliin galu waan ta'eef. Har'as obboloota koo gaaf Kiristoos seenaa keenya jijjiire ija Kiristoosiin ilaalanii nu laalu. Kiristoosiin ija akkamiitiin ilaalaa turte addunyaan? Ajjeesuudhaaf. Har'allee bifa wal fakkaatutu raawwata. Garuu akka yeroo isaanii kallattiidhaan hin al-kallattiidhaan. Iddoo aarsaatti kan lallabamu namoota. Iddoo aarsaatti kan lallabamu Kiristoosiin oduu hin taane namootatu lallabama. Iddoo aarsaatti isa Kiristoos dubbate oduu hin taane waan namoonni dhaga'uu barbaadantu lallabama. Waan gurra namaatti tolu qofaatu lallabama. Kanaaf iddoon cubbuun maqaadhaan dhaabu iddoon itti Kiristoos ol qabamu namoonni iddoo sanitti ol hin gaane. Sababni isaanii madaa isaaniitti bu'ama waan ta'eef. Iddoon isaatti ol gaane oduu gaarii iddootti dhaga'uu barbaadan duwwaa. Hin fayyisaa? Hidhaa eekkamta? Bilisa taataa? Hin milkooftaa? Kana taata. Kana irratti cubbuu hojjetteettaa qalbii jijjiirradhu. Kiristoos dhufuuf jira cubbuutti adda bahi. Haalli keessa jirtu sirrii miti. Iddoo jedhu dhaga'uu hin barbaadan. Inni biraatiif qabxiin guddaan Kiristoos eenyu akka ta'e namoonni beekuu hin barbaadan. Kiristoos qulqulluu ilma waaqa jiraataati. Inni kun horii cubbuu dhala namaati. Namni fayyuu kan danda'u amala Kiristoos yoo maal ta'e duwwaadha. Yoo horate duwwaadha. Akka inni qulqulluu ta'e yoo qulqulluu taane duwwaadha.
malee maqaa kiristaanummaa qabachuu keessatti maal ta'uu hin dandeenyu? Fayyuu hin dandeenyu. Kanaaf isas ajjeesuu barbaadanii jedha. 12 borumtaa namoonni sonaan baay'atan ayyaanichaaf ol ba'an. Yesuus Yerusaalemiin akka dhufu dhaga'an. Damee muka meexxii harkatti qabatanii isa simachuudhaaf ba'an. Sagalee guddaadhaan Hosaa'inaa mootiin Israa'el inni maqaa Waaqayyooti gooftaatiin dhufu galateeffamaadha jedhe. Inni maqaa Waaqayyo gooftaatiin maal ta'u dhufu galateeffamaadha jedhan. Yesuus yemmuus ilmoo harree tokko argatee irra taa'ee kunis macaafa keessatti caafameera. Okay, Zakkaariyaas 9:9 irratti kan argachuu dandeessu. Yaa ijoollee Xiyoon hin sodaatinaa, kunoo mootiin keessan ilmoo harree irra taa'ee in dhufa. Asirratti Kiristoos mootii ta'uu waan fudhate fakkaata. Mootii Israa'el akka ta'e, mootii isa qaamaan isaan garbummaa jalaa bilisa isaan baasuu hin taane gara Geetsemaniitti gara du'aatti deemuuf jedha waan ta'eef gubbaatti Maariyaamiin maal jedhe? Du'a kootiif maal na goote jedhee ture. Na qopheessite hin jennee? Amma kana booda gara iddoo du'aatti deemaara Kiristoos. Gaafa Yerusaalemiin seenu isaan Hosaa'inaa jedhanii gaafa isaan sagadan Kiristoos ammoo isaaniif bo'aa ture iddoo biraatti akkas jedha. Bo'aa seene jedha. Isaan akka inni harree yaabbate arganii duuka buutota keessaa eenyutu aangoo guddaa qabata waan jedhudha kan gaafii isaan keessa ture. Hagammaa icciita eenyummaa Kiristoosii hin hubanne ture. Lakkoofsa 16tti bartoonni isaa si'a duraa kana hin hubanne. Yesuus ulfina isaatti erga ol fudhatame booddee garuu kun waa'ee isaatiif akka caafame kanas akka isaaf godhan inni yaadatan jedha. Dura garuu maal hin goone ture? Hin hubanne ture. Inni mootii ta'aara waan ta'eef eenyutu aangoo iddoo olaanaa qabataadha gaafiin isaanii ka ture. Eenyutu iddoo olaanaa qabataadha. Icciitatti tajaajila Kiristoosii adda baasanii hin hubanne jechuudha. Namoonni gaafa inni Alaazariin awwaala keessaa waame warra du'aa keessaa dammaqse isa bira turan. Kana gochuu isaa dhugaa ba'anii turan. Yemmuus tuusni jaraa milikkita kan agarsiisu isaa waan dhaga'aniif isa simuudhaaf ba'an. Warri Fariisotaa garuu isin waan tokko dhimma baafachuu akka hin dandeenye hin argitu, biyyi lafaa isa duukaa bu'eeraa waliin jedhan. Amma homaa godhaa jirtanii biyyi lafaa maal taara? Isa duukaa bu'aa. Kanaaf dafnee isa ajjeesuu qabnaadha kan isaan jedhaaran. Yoo kana hin taane biyyi hundinuu isa duukaa bu'a. As kanan durallee ilaalleerra. Akkanatti yoo isa dhiifne namoonni hundinuu isa duukaa bu'u boqonnaa 11 keessatti warri Roomiis dhufee maal nu godha? Nu booji'aa dafnee irmijaa ejjannaa isarratti fudhachuu qabnaadha kan isaan jedhaas. Ammallee hubadhaa. Yeroo namoonni wallaalonni, namoonni waan beenne waan Kiristoos godhe arganii fayyisuu isaatti amanan, warri beekan, warri geggeessitoonni qixa isa gaafatanii qixa kana baruu maal gochuu barbaadan? Warra inni fayyises ajjeesuu, isallee maal gochuu? Ajjeesuu. Ajjeesuudhaan dhugaan awwaaluu hin danda'amaa? Ajjeesuudhaan awwaaluudhaan dhugaa dhoksuun hin danda'amaa? Yoomiyyuu hin danda'u. Yoomiyyuu hin danda'u. Kanaaf haga ammaa keessi isaanii akka inni gogeetiin jedhe Fariisotaan waan jedhu hundumaa akka inni isaaniin jedhaa ture ilaallee irra jechuudha. Boqonnaa 20 warra yeroo ayyaanichaatti sagaduudhaaf ol ba'an keessaa Giriikonni tokko turan. Amala Giriikotaa tokko keessaa tokko namni yoo du'e deebi'ee hin ka'u. Du'a booda jireenyi hin jiru. Yoo du'e hin bada waan jedhutti amanan ture isaan. Amma isaan akkana jedhanii dhufa. Isaan kun Filiphiyoosos nama Betasaayidaa isa kutaa biyya Galiilaa sana bira dhufanii Yesuusin arguu feenaa goofta jedhanii. Filiphiyoosos immoo dhaqee Indiriyaasitti hime. Indiriyaasii fi Filiphiyoosos wal wajjin dhaqanii Yesuusitti himan. Yesuus garuu deebisee yeroon ilmi namaa ulfina isaatti ol fudhatamu ga'eera. Odoo kanatti hin dhumneen dura orderii qaba jechuudha ilaalaa. Filiphiyoosos dhufanii namoonni dhufanii eenyutti himan? Filiphiyoosoositti himan. Filiphiyoosos Indiriyaasitti hime. Indiriyaasii fi Filiphiyoosos dhaqanii immoo Yesuusitti himan. Kana jechuun Phaawulosiin maal jedhama Macaafni Qulqulluun? Phaawulos dhaabee Apholoosin obaasee Waaqayyo immoo maal godhe? Hin guddise. Hundi keenya iyyuu tajaajila walii kennaa qabna jechuudha. Fakkeenyaaf
yeroo ofii kooti nama tokkotti himeetiin jedhu ani no baasaa namni biraa immoo dhaqee waan san godha hin guddisa yookaan immoo wangeelan itti hima jechuudha. Kanaaf wangeela gaafa lallabne anumatu har'uma lallabee har'uma namni amanuu qaba jechuun qabu. Waan nurraa eeggamu namootatti maal gochuu qabna? Dubbachuu qabna. Yeroo isaa eeggatee maal godhachuun isaa nafu? Ija godhachuun isaa nafu. Adda namootatti dubbannee namni hadhamaaf amanuu didee jennee nutti dhagahamuu hin qabu jechuudha. Okay. Diddamee ofirratti dhuguma dhugaan isinitti hima. Ijji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uu dhabaate tokkicha ta'eef yoo du'e garuu ija baay'ee godhata jedhee. Amma isaan waa'ee du'a inni jedhee kana nama waan ta'eef kanaaf isa qabuudhaaf dhufanii Kiristoos dursee isaanitti hime gaafii isaan gaafataniif odoo waan biraa kana isaaniin hin jenne wangeela kanatti hime. Ijji qamadii jedheen biyyoo keessa bu'ee yoo hin duune maal ta'uu hin danda'u? Ija baay'ee godhachuu hin danda'u. Kophaadhuma isaaf yoo du'e garuu maal godhata jedheen? Yoo du'e garuu ija baay'ee godhata. Yoo du'e garuu ija baay'ee godhata. 12 boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irraa dubbisaa. Namni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa hin dhaba. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu jireenya bara baraatiif hin kaataa jedheen. Maal jechuudha? Lafa kanarratti jireenyi kiristaanummaa jireenyi foonii dhalachuudhaan jalqabee du'uudhaan xumurama kan lafaa. Kan samii ammoo maalidhaan jalqaba? Du'uudhaan jalqaba. Du'uudhaan jalqabee jireenyaan xumurama. Har'a lafa kanarratti karaa ture Phaawulos maal jedhe? Karaan booda anaa miti kan jiraatu Kiristoos sana keessa jiraata. Eenyummaa koo Kiristoosii wajjin maal godheera jedhe? Fanniseera jedhe. Yoo duune jechuun eenyummaan foonii yoo maal ta'e jechuudha? Yoo du'e ija gaarii godhanna. Akkasumas immoo jireenya bara baraa dhaala. Yoo eenyummaan keenya foon keenya jiraate garuu hafuurri keenya maal ta'a? Hin du'a. Hafuurri keenya hin du'a. Yoo foon keenya du'e ammoo hafuurri keenya maal ta'a? Hin jiraata. Kanaaf feeti foonii maal ta'uu qaba jechuudha? Du'uu qaba. Fakkeenya gaarii kenne Kiristoos. Sanyiin biqiltuun tokko biyyoo keessatti yoo du'uu baate maal ta'uu hin danda'u? Ija gaarii godhachuu hin danda'u. Biqilee ija baay'ee godhachuu hin danda'u. Kophaadhuma isaa hafa jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhee? Lubbuu baay'ee ana bakka bu'an baay'oonni akka fayyaniif ammaal ta'uu qabaadha kan inni jedhaa ture. Du'uu qabaadha. An dabarfamee kennamuu qaba. Ufii kooti du'ee namoota maaliin godhaadha? Namoota baay'ee jiraachisaadha. Bifuma wal fakkaatuun maal jedhaa ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 maal jedha? Meedhaan ni dubbifanna. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Akkana jedha 16. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal taaneerra jedha? Hubanneerra jedha. Maal nuuf kennuu isaatiin? Lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin. Kana jechuun nuuf du'uu isaatiin jechuudha miti? Egaa nuti immoo lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. Kana jechuun obboloota keenya oolchuudhaaf jennee eenyummaa keenya maal gochuu qabna? Gatuu qabna. Eenyummaa keenya awwaaluu qabna jechuudha. Lubbuu jechuun eenyummaa keenya nama jechuudha. Eenyummaa keenya ulfina iddoo keenyaaf kenninu salphisuu qabna, gaddeebisuu qabna. Obboloota keenyaaf du'uun ni jedhu isuma kanaa. Akka nama du'eetti lakkaa'amu jechuudha. Yoo nu arrabsan arrabsoon nutti dhagahamuu hin qabu. Yoo nu jibban jibbi nama maal ta'uu hin qabu? Nutti dhagahamuu hin qabu. Kaayyoon keenya isaan oduu hin taane lubbuu isaanii maal gochuudha? Oolchuudha. Kanaaf akkuma Kiristoos eenyummaa isaa nuuf jedhee ulfina isaa nuuf jedhee maal godhe? Dhiisee nuuf jedhee maal ta'e? Salphate. Nu garatti nu fiduudhaaf gara ulfinaatti nu fiduudhaaf nus obboloota keenyaaf akkas ta'uu qabna. Lakkoofsa 26 irra kan jiru dubbiseen dhaabaa. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun isaaf ta'a. Inni anaaf ergamu lafaan jiru hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina hin kennaaf jedha. Namarraa miti ulfina kan barbaadu. Maariyaam akka namaatti ulfina ofii dhiiftee rifeensa isheetiin miila Kiristoosii maal goote? Haxoofte. Eenyuun biraa ulfina barbaaddi malee? Kiristoos biraa ulfina barbaaddi malee nama biraa miti. Ofirraa miti. Ofii ulfina ofii kennuu hin barbaanne namnis ulfina akka kennuuf hin barbaanne. Arras eenyummaa keenya gadi dhiifne akka Kiristoos duukaa yoo buune jechuun akkuma Kiristoos ulfina ofii gadhiise Filiphos irra maal jedha?
Filiphos 2:5 irratti natti fakkaata. Sammuu yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessa maal haa ta'u jedha. Yaadni Kiristoos boqonnaa 2 lakkoofsi irra yaada garaa isa Kiristoos qaba ture kana maal godhaa jedha. Qabaadhaa jedha. Eenyummaa ofii dhiisee ulfina ofii dhiisee gadi akka inni deebi'e. Gaafa kana goone nullee ulfina arganna maal jedha. Domdi lakkoofsa 26 irratti yeroo dubbifnu nama ana duukaa bu'e eenyutu ulfina kennaa jedha. Abbaa kootu ulfina kennaa jedha 26 irraa. Warra 26 irraa dubbifne namni tokko yoo anaaf ergamu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf jedha. Yoo anaaf ergamu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf jedha. Inni anaaf ergamu lafaan jiru hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina kennaaf jedha. Gaafiin Giriikonni gaafachuudhaaf dhufaniif yoo na duukaa bu'uu barbaadan du'uu qabdanii. Yoo duutan qofa maal taatan jiraattanii. Kanaaf kan addallee isa duukaa bu'uu yoo barbaanna ta'e eenyummaa keenya ulfina keenya gadi dhiisuu qabna. Yoo Kiristoos seenaa keenya jijjiire akkuma Kiristoos jibban namoonni illee maal godhu nu jibbu jechuudha. Ariisaan yoo san jalqaba. Yoo ariisaan jalqabe Kiristoos maal ta'a warra filamaniif jecha gidduu seena jechuudha. Dhufaatiin isaallee yoo ariifata jechuudha. Kanaaf kana goonee ulfina isa Waaqayyo akka barbaaduu dandeenyu ulfina Waaqayyo nuuf kennu akka argachuu dandeenyu. Waaqa abbaan ulfina kennaafi jedha. Isa kana boqonnaa 17 keessatti dhadhee bal'inaa irra deebinee ilaalla. Boqonnaa kutaa lammaffaa isaa borutti fufna. Isa dhageenyetti akka jiraannu waan inni ka dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu. Ameen.